Abayo ya durri durri bakre malen dem baburi. Abayo ya durri durri. Abayo ya durri durri kerra malen dem baburi. Abayo ya durri durri kerra malen dem baburi. Gerro juga bikin. Kunun digar kita nih, polisoni egus makan jerani. Karena buya tuh sadeta pakai na. Aku kita nih letari nu debisa kita nih amas letari ega jira kanu rafu wari foru fajira wari terobotoni motomotasi fajira nih sani egudaf bakanat sini rafu na jerani ti aste ega jira gammachuda milkida oromo kiya wan rage nega walinu argina wan ti. All right, officer. Sud. Hero. Slowly, officer, slowly. Why rushing? Ask him. I know you're doing it. All right, officer. Justice for Rajalu! Hero! UK government. UK police. Don't protect The criminals. Kerro. Police are warning Dabina. Ascot, this. No. Burhan. If you can encourage them to move down so everyone can get in, that'd be brilliant. Just encourage them down. All right. You've got loads of Kerro. They can't come through, you need to move further down. Can't get in. This is your Come on guys, the embassy's over there. You need to be opposite the embassy. The embassy's over there. So move further down, you'll see the embassy. You're not allowing enough space. Fuck it, it's not our embassy. They're the fucking government. We have no any embassy from here. Thank you very much. Come on, gents, keep moving down. You've got space in the back to come in.
Chaps, keep moving down. You've got loads of room down here. Come on. Keep moving down. Loads of space. Thank you very much. Come on, guys. There's loads of room down here. Guys, there's loads of room down here. Keep moving down. You've got plenty of space. They try to open it, what the fuck? Yeah. Facebook. Officer, is that okay now? Waan gaarii nu baasanii jiranii namni dhamee akka gadhiifamu kunis akka noota waan isaan waan gaarii nu baasanii jiranii seerri mootummaan biyya kana embaasii biyya kanaa hedduu ajaa'ibanii hagammaa eeganii maaliif achi keessaa baatanii ijoolleen dubbisidanii gaafannaanii lubbuu teennaaf sodaannedhanii kijibanii kunoo gara keenya jiranii amma leetara galfachuu barbaannee nusi leetara jalqaba galfanne malee galfachuu barbaannee isa eegaa jirraa jara warra nurraa fuudhu isin garsiifna gaame waan ni jiru. Erro jirtu! 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 Inqabbanaayina jirtu! Poolisaa walloolina jirtu! Jirtu! Akkas yeeyye sagalee makeessan dhageessu malee nama tokkoon poolis tokkoon walitti ummata nagayaati si galee isaan ummata akka onnoo godhanii maqaa nu balleessu yaalanis ragaan ubaanii jiranii mi poolisoon ragaan ubaanii mi poolisiin ummata nagayaa ta'u ummata nagayaan gaafatoo ragaan ubaanii mi kanaaf akka isaan ragaan ubaanii respecti waraqaa kennuurraa fuudhuuf yaadanitti nullee respect isaanii kennuu qabnaayyee Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Yeah. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. No space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. No space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. No space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. No space. Nadabas. Burhan. Yeah. Where are you going? Oh. Apa orang je? Kuno speaker sirri fatah jirra. Analle kapan jirra?
akkuma argita warra embaasii ammallee gammaa keessatti cuma dhokatanii nama lamaan tokko seenii turellee wannoo kennaaf sodaanidhanii keessa jiranii ka isaan deenga daratti lolli ka'ee nama lamaan takka poolisii humnaan seensisuu yaaddee turte kunneen hin seenne akkanumatti jirra leetara isinirraa fuunaa dhimma keessan isinii ilaallaa jedhanii gaame Oromooti milkiirra jirra gammaatii waan gaariirra jirra embaasii cufuun haala gaariidhaan biyyoota addunyaa hundarratti deemaa jira faayidaa guddaa qaba even mootummaan biyya kana akka poolisni walillee nutti himaa turetti poolisni nutti himaa turettis gartee seera gartee bakka guddaarra gartee waan dabree warri asitti dhufanillee hamma tokko gartee ilaalanii deemanii waan jiru kanaaf mootummaan sun kijiba hattuu ta'uu isaa hubatanii jiran sirriitti hubatanii jiranii uummanni kun osoo hattummaa mootummaa sanii hubachuu baatanii waa hedduu dhufa jechuudha kanaaf Oromoon dhugaa qabaa yoomillee moo'ataadha immoonaa naftanyaa immoonaa dhibbatti shakkina akkasiin jedhamanii walumaan laala'u. Plan. It's fine, you're recording. In about an hour and a half, 2 hours, you will have some more space. This lane of roads, we'll put the barriers out to there, so you've got a bit more space. However, in return, if people start being silly, trying to climb over anything like that, No. it's got to be give and take. So give us some time to get some barriers down here, we'll give you some more space. But in return, we can't have things being thrown, we can't have people trying to get in, we can't have people trying to go and get your stuff. That will be sorted. That's what we are demanding, But great, it's give and take. If you start taking the piss, we really appreciate for that. Thank you but very give us much. some time. Alright. Hedduu gaariidha poolisii biyya kanaa akkuma argitanii poolisa biyyaa sotaatee ulee fi qawwee muka baattee namatti gulufuudha dalagaan isaaniiti poolisni UK akkuma argitan kana even fuula hamaadhaan si ilaalanii akkanatti fuula gaariidhaan si ilaalanii yoo namni waa balleessu kadheen gaddaas gartanii namni seenuu dinnaa waan takka irraa wanni sun mudate deebi'anii dhiifama jedhanii jiranii sanillee ammoo looyera qabannee jirra kan mucatti darbee tokko isa seeratti gaafanna viidiyoo isaa garagaa guutuu qabna isa inni manna isa seeratti teessina seeraan hin gaafachiisna poolis akkas godhe biyyi kun biyya seeraan gartee waa hunda deemtee seeraan mo'attu biyya humnaaniitii miti poolisni akkuma argitan poolisa bakkana jiru hunda argaa jirtanii poolisuma qawwee qabu argitanii as keessatti qawween hin qabatamu kun akkuma argitanii qawween hin jiru ulee xixiqqoo isaanii san qabatanii saniinis nama dha'uun akka easy miti mirga qixxee qabna nuufi poolisni kunillee qixxee qabna yoo inni nutti balleesse inni si hidhama yoo nu balleesse nu si hidhama kanaaf jechuudha biyyi teenna sunis akka biyyi Oromiyaan akkanatti gartee dimokiraasiidhaan fuuldurri keenya akka ta'u hawwinaa kanaaf qeerroon qabsaa'aa kanaaf fakkeenya ta'uu qaban kanarraa baratuu qaban poolisni biyyaa kan muka baatee haadharraa dhalate ajjeesu gowwaan tokko kaati rakkattee qoraan itti baattee guddistee deebee waraana gartee daabboo takka jecha haadha isaa ajjeesu suni baratuu qaba biyya tana uummanni kun adiidha nu gurraacha akkuma argitan garuu mirga keenya eeganii nu kabajanii almost guyyaa 8ffaa akkanatti nu bira bulaa jiran jechuudha akkuma argitan kan nu bira dhaabatan even ummata bishaan dhugdanii nyaatanii jedhanii nu gaafatan akkasitti gargaarsa hunda nu godhaa turan jechuudha amma tokko dhufanii jechuudha nu gaafataa turan waan nu godhuu qaban hundi mootummaan gadheen sun tanneen irraa baratuu qaba gandarra deemee kadhaa qofaaf osoo hin taane waa hedduun baratuu qaba ture garuu hin baranne chaansanitti hin fayyadamne ammas luus godhee jira chaansisa amma chaansiin inni qabu bu'uu qofa namsi naftanyaan gadheen kun bu'uu qaba kanaaf akkuma argitan kana jechuudha laal namni kanaaf bilisummaa jechuun waan easy miti akka argitan kana jechuudha uummata adii dhiisaatii uummanni gurraacha sitti qixxeedha namni kamuu qixxeedha akkanatti poolisa gaafii feete gaafachuu dandeetta waan feete gochuu dandeetta akkuma argitan bakki kun amma dhiphatee jira jennaan karaa alaatiin namni jira argitanii kunis achiin keessa jira karaa kana isinii cufnaa jedhan jechuudha akka tokko haga cinaa isinii cufna yoo namni baay'ate kaan isin dabalan jechuudha hammasta hamma hagas takka jechuudha ka biyya akka argitan maaliif sagalee kee kennita maaliif uummata kee dubbatte jechuudhaan nama ajjeesa jechuudha asii yoo xiqqaate bakki nu jiru kun seentara guddaadha akka argitan laala akkuma argitan nama baasiidhaan dhufaa jiran kunneen hundi galii mootummaa kanaati jechuudha karaa kana cufan jechuun kun hundi dhaabata wannoo meeqa karaa kana deemee xiqqaate maallaqa meeqa luus godha mootummaan poolisni kun hundi
yeroo normaalii dalaganii fi yeroo kana dhaabatanii halkaniif guyyaan meeqa maallaqni isaanii kafalamu tokko miti maallaqa hedduu mootummaan uummata kanatti dhaba kana hunda kabajaa respectii ilma namaatiif qabaniif maallaqa osoo hin taane yookaan waan biraa osoo hin taane ilma namaa humanity dursa jechuudha namummaa dursa isaan biratti namummaa dursa mirga gaafataa jira nama hin jeeqne haga nama hin jeeqnetti akkas oromoonis mirga isaa gaafate mirga isaa gaafamnaan ajjeefamaa jira jechuudha rasaasaan kanaaf mootummaan gabroonfataa sun buqqa'uu qaba kun isaaniif fakkeenya ta'a jechuudha fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. akka embaasiin dhagayaa turtanitti maqaa balleessu yaadaa turanii even poolisoonni kolfaa turan dhugaa rabbii waan jiru kana amma soo poolisuma tokko waamee waa isin garsiisee waan ajaa'ibsinitti ta'u waan oromoon itti jirtu hunda akka beekanirraa wallisaa kana fa'aanurraa ajjeesan jendee jettee ijoollee yeroo itti garsiistu wallisaa hundeessa Haacaaluu Hundeessaa jedhanii nu himanii umriin isaa 36 du'eessanii miti isaa deedhaan dhugaa rabbii isinitti hima ummanni biyya alaa waan kana dhimma oromoo waan oromoon itti jiru kana hin dhagayin hin jiru jechuudha hin jiru dhugaan isin himaan keessattuu namni seera hordof seera keessa namni kana hin beekne hin jiru kanaaf isoo kana arganii poolisoota kana ummata sobuu yaade ummata sobaa dhugaa rabbii yeroo garii isaa wajjin biyya takka keessa jiraataa turre jechuun nama qaanfachiise jechuudha ummata itti qaanfatanidha dhugaa rabbii shem ummata silaa beekaa silaa ummanni kun yaa gaafii gaafatu jiranii gaafii isaanii kana laallee deebisne yookaan ammoo ammatti hin deebisnanii deebisuu hin danda'an garuu maqaan hin jirinu kennuudhaaf yaalanii miidiyaa garaagaraa irratti ummanni kunneen isaan ajaa'iban jechuudha maaliif waan biyyattaa jiru ijaan argaa jiran maaluma mootummaan akka agartee nafxanyaa kijibu addunyaa kanarratti akkamiin namni kijibaan biyyan bulchuu akkamiin namni kijibaan waa mo'atuudhaaf yaala kijibaan mo'atuu hin dandeettu guyyaa takkaaf waa sobuu dandeetti akkuma gaafa jalqaba poolisa sobanii ummanni kun akkana dhiifdanii guyyaa lammaffaa poolisni deebee dhiifama jedhee jechuudha ijoollee hidhamteellee nu gadhiisan akkuma argitan sani dhiifama jedhanii isinii galee ummata kijibaa embaasii kijibaa as taa'ee ummata hagana baay'atuun ashabbaarii soo ta'e isaan caala mootummaa kanatu beeka isaan caala ashabbaarii addunyaa kanarra jiru dhugaa isiniif kanaaf mootummaa kijibaa jechuudha mootummaa propagandaan biyya cabsuu barbaadu garuu sammuudhaan bulchuu jaallechu sammuudhaan wal mari'atee biyya bulchuu irratti hin aman mootummaa dadhabaa akkasiitiin buluun qabu oromoon dhugaa rabbii
tokko guutuu imbaasiin cufamu jechuun waan xiqqaa miti. Imbaasii jechuun mootummaa xiqqoo biyya kanaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa xiqqaa biyya kana jiru jechuudha. Kanaafuu imbaasiin akka xiqqaatti hin cufamu. Seerri imbaasiin cufamuu danda'u yoo biyyoonni lamaantu lola keessa waliin seenan qofa cufama imbaasiin. Garuu nu seera san hunda humna kennaan irra oollee torbaan tokko ol cufnee bakka kana jirra. Injifannoo nuti arganneen mootummaan biyya kanaallee mootummaa biyya saniititti leetarii warniingii fakkaatu akka barreessee deebii nu deebisan arginee jirra. Kun hundi ka dhufeen qabsoo kennaani. Qabsoon kenna ammallee hin dhaabatu itti fufa. Kanumatti aansee uummata Oromootiin waan ani jechuu ni barbaadu. Mootummaan nama uummata miliyoona 5 sodaatee uummata miliyoona 50 tuffachuu jechuun uummata miliyoona 50 san tuffachuu. Kanaafuu Oromoon akka Oromootti akka baay'ina isaatti ka'ee qabsaa'ee mootummaa maqaa Oromootiin dhiiga Oromootiin kana ofirraa buusuudha qabu. Nuti dur gaafa wayyaanee wajji qabsoo nuti diinaa wajjin har'a ammoo fira diina fakkaatuun qabsaa'aa jirra jechuudha wajjin qabsaa'aa jirra jechuudha. Qabsoon keenya kana caala jabaachuu qaba. Qabsoon keenya ka gaafa diina wajjin qabsoo inuu caala cimaadha. Maaliif namni kun keessa keenya nu beeku. Kanaafuu ofirraa buusuudha qabna. Nuti qeerroon ka biyya alaaf ka biyya keessaa kana booda gabrummaa ilmaan keenyatti dabarsuudha hin qabu. Nurratti dhaabbachuu qabdi gabrummaan. Oromiyaan nurratti bilisoomuudha qabdi. Gabrummaa abboota keenyarraa dhaalle fuunee ilmaan keenya dhaalchisuudha qabnu. Qeerroo biyyaatiin isin wajjin jirra, isin cinaa jirra, jabaadha jechuun ni barbaada. Galatoomii dhugaa Rabbiyaatiilleen Iskootlaand irraa kaatee sa'aatii hagana gahu deemtee as dhufte as bulaa jirta. Ulfaadhu maqaa qeerroo Londaniin gartee waan kun haa jennu malee kun hawaasa UK guutuuti waan kana godhaa jiru. As keessa akkuma argitu amma inni Barningaam irraa dhufe qeerroo Barningaam bakka bu'ee dhufe isa qofaa miti hedduutu as jira. Innis sa'aatii sa'a meeqa oftee dhufte? Mee waan asii godhaa turre kanaaf waan amma milkaa'ee mootummaan biyya kanaas baase kanaaf amma ta'e kanaaf mee maaltu si dhagaamame? Speaker ada pasti kan. Ulfaadha bibiyye galatoomii qabsoon itti fufame itti fufa qeerroon UK fi qeerroon addunyaa guutuu wal dhageettee deemaa jirti. Mee warra biyyaatiif dhaamsati qabdu? Warra biyyaatiif wanti dhaamsan qabu warra biyya keenyaatiif nuti isin duuba jirra akka waan dandeenye hundaanii gargaarsaan uummata dandeenye maraaniyyuu qeerroo biyyaa waliin jirra. Qeerroon Awurooppaa guutuu jira warri Biriitanii qaban martinuu akka ennaa kanatti bahanii imbaasii cufanii yoo nu bira dhaabatan baay'ee barbaachisaadha. Gurmuudhaaf bakka maraa bakka tokko yoo dhufne deebii kennuu deebi'anii yaada qabsoon itti bobaa amma jiban. Ulfaadha bibiyye galatoomii. Argitan gaa qeerroo ibidda halkan hin raftu guyyaa hin raftu hin beeloftu hin dheebottu dalgartanii akkana qeerroon jechuudha. Uffata isin argitan san akkas irroon itti roobee afannee argaa jirtanii mee argaa jirtanii akkuma gartee gidaararraa afne sanitti roobni itti roobee edalutti roobni itti roobaa bulee afannee nullee naanni nuti uffanni jiidhamma nu goggogee jira. Qeerroon ammallee itti hituu jirti akkuma argitan kanatti. Poolisni as guutee dhugaa rabbii poolisni gara keenya jira hedduu galatoonfachuu barbaanna. Poolisa UKdha. Wanni isaan hin godhin wanti embaasiin Itoophiyaa hin yaaliin hin jiru. Dhugaa rabbii isinii maqaa hin jirre nuu kennee ashabbaarii jedhee amattii wal qabsiisee waa hedduu godhee harkaa kaansil godhanii gara keenya jiranii nageenya keenya irratti fookas godhaa turanii isoommanni asii wannoo jedhu isin as keessa hintanii hojjettan jedhanii isaantu dhorge malee humna nurra qabanii nu dhiibanii nu baasanii nu uummata san seessisuu hin danda'an turan guutumaan guutuu embaasii baasisuu hin danda'an turanii yaalanis turanii garuu qeerroon didanii rasaas fidaan tu roobsaa malee jennaan nama 11 sidhanii yaalanii namni qeerroon waan ajaa'iba isinitti tokko poolisii tokko jedhe isinitti himuu barbaada. Ijoollee fuudhee deemee hidheeti achi kun galgala halkan galgala gara galgala irratti sono karaan gadhiisee kaan ganama ijoollee cinaadhaa ol yeroo
maneedhaati baasee inni garana dhufu jechuudha. Ijoolleen inni maneedhaati baase isa dura dhuftee as jirti. Poolisichi kolfee jechuudha. Konfiis ta'ee jechuun ofiisarichatu ijoollee hidhee achi bulchee hidhanii achi bulchanii namni gaabii kana yoo hidhame isaan biratti wannootti ilaala waan ta'eef gara manaa galanii ijoolleen achumaan gara manaa galtitti fakkaati. Kanaaf isoo poolisichi isaan hidhe sun yeroo baasee as dhufu ijoolleen as dhaabatee daawun jechaa jirti. Poolisichi kolfee si galee biyya kanatti yaa kanaaf hammam takka akka ijoolleen qeerroo murannoo qabu arganii jiranii hedduu immoo ajaa'ibee hedduu isaanuu ajaa'ibee jechuu kiyya. Gara keenya jiran. Baasii Itoophiyaa irra jirra yaada. Har'a guyyaan har'aa kun guyyaa ukura baasii Itoophiyaa mootummaa gabroonfataa kana ukkurreetti torbaaniif rooba fi aduu osoo hin jenne as dhaabanneeti obboleeyyan ilmaan Oromoo qaqqaalii wajjin as wal bira dhaabannee wal dhagahuudhaan haala gaariidhaan adeemsisaa turre. Har'a guyyaa xumura ukura baasii Itoophiyaatti jechuudha. Nuti ammas qabsoo kenna hin dhaabnu jechuudha. Guyyaa barbaachisee sa'a barbaachisetti bakka sanatti argamnee tarkaanfiilee fudhachuu dandeenya jechuudha. Har'a waan bakka sana adeemneef waan wanni hin jenne jechuudha nu keessa jira. Thank you. So kanaafuu nu gaaffii gaafanne hundaafuu leetarii eeggachuu jirra malee as bira adeemnee kunoo ammas arguu jirtan asuma jirra jechuudha. Haga deebiin kenna nu deebi'u jechuudha. Because poolisoonni kun yeroo jaraa wanni asii baasaniif waan kanarraa wanni deebii kenna haga argannutti asii. Gaaffii si gaafachuu barbaada. Ati hedduu feemasiidha TikTok kanarratti fi miidiyaa garaagaraa irratti yeroo hedduu uummata nafxanyaa kanaan wal nyaatta jechuun sirti duulanii TikTok irratti maaliif waan ati dhugaa dubbattuuf waan ati nafxanyaa kan nu godheettuuf si arrabsan. Mee ati waan kana isaan kan akkana girgireessitee dhugaa isaanii itti himtee arramlee asitti bakka hundatti nu jalaa naftuun wajjin jirtaa dura jirtaan wajjin waan hunda keessa jirtaa mee waan har'a milkii argame kana maal si dhaga'ama? Milkiin har'a argame kun hedduu takka na gammachiisa. Uummanni naftanyaa immoo yoomillee taanaan shira nurra boolla nu qasuu dhaabanii jechuudha. Nu immoo injifannoon kenna uummata bal'aati. Wajjee hundaa jechuun wal jabeessina tokkummaa kenna hin fedhan jaalala kenna hin fedhan. Nu immoo rakkina jaraa wajjatti himnu dhugaan barri gadi hin dabartuufi jara dhugaan hin dhoofti jara jechuudha. Nu immoo haqa qabannee falmanna. Falmiin kennarraa immoo wani duuba nu deebisi jiru angara maraanuu gama feesbuukan illee gama maraanuu ilmaan Oromoo wajjin jira gama tiktookitiin illee walumaan jirra jechuudha. Jararraa hin hafu'an haga laal sheeka jaraa duubaanuu hin hidhatu ati. Sheeka amaaraa duubaanuu hin hidhatu kanaan beekaa. Abashkee naftanyaa. Aadaa booda naftanyaan diina Oromooti ammallee boris ibsaan illee diinuma. Najisillee xiqqaan qabu najisuma. Naftanyaan. Wal dhabbiin keenya naftanyaa wajjin himi. Naftanyaa hojii yoomillee waliin gallu acee geessee deemee dhugaa rabbii. Duraanis ammas fuuldurattis diinni keenya naftanyaadha. Naftanyaan diinuma kenna akkuma aceen jedhetti aceen uummata keenyaaf kanaaf wareegame. Nullee warra nu hafe artistoota keenya jajjaboo uummata keenyaaf cinqaman aduu fi rooba osoo hin jenne bakkee uummanni Oromoo dhaabbachuu qabanitti wal bira dhaabbatan kanallee nullee jajjabeeffachuu qabna. Hedduu galatooma ilmaan Oromoo qaqqaalii qeerroo fi qarree biyya keessa jirtan qabsoo keessan itti muddaa jabaataa nu immoo isin cinaa jirra. Gara barbaadaniin gara diinagdeetiin ta'ee gara yaadatiin isin cinaa jirra. Homaa yaadina justice for Hacaaluu Hundeessaa injifannoo uummata Oromooti. Thank you. Akkanatti jarru muuziqaa keenya kanaanii waan nu bannu kanaan akka surprise ta'anii jiranii ajaa'iba ta'ee jira. Maqaa gaarii argannee jirra dhugaa rabbii sinimaa Oromootiyyaa uummata nagayaa jedhamnee bar maqaa dhugaa rabbii amma isoo dafeet isoo nu waraabiin onnoo jedhee viidiyoo ijoollee waraabdoo jedhaati sinii gadhiisna. Community nagayaa nuun jedhe afaan baafatee jechuudha. Community nagayaa nuun jedhe ofiisarichi itti gaafatamaan dhufeeti. Kunuu qabsoota guddaadha. Maqaa kee asitti isoo waan balleessin isoo waan badin uummanni biraa yoo gana walitti qaban waa hedduu badaa waa caccabsaa maali nu garuu isoo waa takka hin cabsin embaasii kana guyyaa 8 lugaamnee kaa'u jechuun isaan bira ajaa'ibsiisee jira. Nu ajjeesaa isin kaanu jechuudhaan lugaamne malee waan kaasne waan darbanne waan goone jechuudha. Kunoo tarsiimoo qeerroon biyya keessaa itti jirtu nu garsiiftee fooloo godhaati jechuun. Kanaaf qeerroo biyya keessaa abbaa keessan gartee Jawaar Mohaammed waan gartee karaa isaa qabannee deemuu jirra. Ammoo waan qeerroon biyyaa nu kennitan ajaja isin nu kennitan galmaan geenna godhaa jirralleedha. Akkuma isin godhaa jirtanitti nullee godhaa jirra jechuun ajaja nu kennitan waan balleessin karaa nagayaatiin goonee milkaa'aa jirra. Qeerroo tiyyaa qeerroo biyyaa jabaadha.
kasille akkuma argitan kana amma akkuma isin jedhe leetara san nurraa fuudhuudhaaf eegaa jirra waan wannoon asii baasellee isinii maxxansinaa hidhamtoonni akka gadhiifamuu qabanii fi duuti Haacaaluus akka uummata wannoo sadaffaadhaan qoratamuu godhamuu qabaa waan jedhu irratti waan isaan barreessantu jira. Milkiidha dhugaa rabbii milkiidha. Salphatee jira biyyi dhugaa rabbii sinima salphatee warri hojjettoota inni embaasii kaayatee naa ergamtuu kiyya jedhee ergatee Ameerikaattis, Swiidinittis, Faransiittis isaan gananii deemanii jiranii ibn as keessallee eegaa jirra amma tokko. Kana caala salphiin hin jiru dhugaa rabbii. Namni inni dippiloomaata jedhee dura kaayee embaasii keessa kaayee isa ganee isarratti ragaa ba'u jechuun isaan biratti dippiloomaasii dhiisii miti. Kanaaf salphatee jira jechuudha namtichi sun. Amma booda waan takka namni amanee isa wajjin dalagu mootummaan amanee isa wajjin dalagu tokkollee hin jiree dee yaadu. Hin jiru sammoo. Believe me. Ajab. Aha. Abiyika. Isa kanal gartee bira fakkaate. isaaniitu akkana malee keessaanii gubataadha. Oromoo hunda xiqqoo dhugaa dubbachuuf haga guyyaa ja'a akkana gartee deebii argataan turre, embaasii macuufuu malee gartee deebii argataan turre.
amma garuu gara keenya dhufanii waa hunda nurraa fuudhuu isaanii leetara takka baasuu isaanii mootummaa biyya kanaa waan adda addaa dubbatu isaa baasuun isaa nuuf haga tokko ijoollee wannoo godhee jira. Kanatu akkanatti gartee sirboota warraaqsaatiin onnachiisaa jiranii itti muddi jechaa jiran gaa itti muddi. Magartan qeerroon dhufaa jirti. Namni uffata kana qabu asitti kan yoo godhatte ammallee qabiyyattis akkasuma bakka hundatti in dhagahama jechuun ijoolleen dhagahuu ni qabdi jechuun isaatu nama sirreessaa namni yoo as keessaa bahee akkana godhaa yoo namni tokko akka aaruu ta'e isaatu tasgabbeessaa wal waamaa akkas goona mee guyyaa hedduudhaaf bakka sanatti if kennitee eda teettee hamma tokko sa'a lamaaf sa'a tokko yeroo nu ciisnu rooba eega caamee booda ciisnu ati teettee eegaa bulte dhugaa rabbii si galatoonfannaa si qofaa miti si buraanii ijoollee isaa kottatis habibi akkasitti teettanii eegaa bultan uffata kana kaattanii haga sa'a tokko kan lama nu ciisne san iyyuu hin ciisne jechuudha isin. Isin galee dhugaa rabbii isin hin boonnee jirra mee waan kana Oromoo jecha gochuu keessa maal isin dhagaa? Ani awu mjeo kwa nsigale barana sigale kana boda gabrummaan injirtu sigale kana boda injifannu malee gabrummaan injirtu an hedduu fitti goona sigale ani kana ummata keenya bakka jirtaniin kan biyyaallee nu isin nu taa'aa mana ciisaan jiru isin wajjin rakkataa jiru isin wajjin waan isin taatan sigale dhiiga keenya buusullee baannu akka keessanii nu waan hedduudhaan dhiiga keenya isin buusaa jirra waan hedduun isin bira dhaabachaa jirra kanaafuu warri Awurooppaa keessa jirtan akkuma nu marfamnee dhaabannee kana guyyaa torba aduu rooban hin jenne walirraa jijjiiraa wal eegaa turree akka diigalee ummati nafxanyaa kun imbaasii kana keessa seenee hin jala guyyaa 8 jirra. Maybe asirraanis waan biraa yaadanii dallaa kanarraa waan biraa nutti gochuu danda'an kennu isaan caala yaannee eegaa turtan dhugaa. Akkasuma wal filleechuu poolisaan alatti. Akka jarri hin seenne guyyaa 8 gurree dalagaa malee taa'anii jiranii waan ta'an dhabanii iyyanna dabarfatanii akka as keessaa nu bahan jechuudha. So kanaafuu maal akka guyyaa 8 kana jarri uummata kan dalaynee nu ilmaan qeerroo bakka jirtan kan hundattuu wal jijjiiraa walirraa eegaa jirra wal jabeessaa bakka jirtanitti wal hin dagatina akkasuma nu yoomillee ilmaan qeerroo argitanii
abashaa osoo taate ummata nafxanyaa osoo taate nuun jarri akkuma dhugaas nuti himne nuun boontii maaliif ummanni kun nama moo bineensa jechaa jiran nama moo bineensa guyyaa 8 akkamiin rooba kana keessa bulan Awurooppaa keessa taa'anii idili galee jarri nu sodaatanii jiran as keessa mataa qabatanii deemuu jiran kanaafuu harka warri Paaris jirtan warri biyya adda addaa jirtan qeerroo keessan ka biyya jirtanii wal fakkaadhaa bahaa hin sodaatinaa poolisiin biyya kana harkaan isin hin dhiibdu isin hin dhiibdu hin sodaatinaa bakka jirtanitti harka wal qabadhaa tokkummaa keessan hin deemaa isin jedha hedduu galatoomii akkasuma shukriin maaliif yoo jettan guyyaa 8 inni nama beekamaadha akkuma beektan kana akka silaa nama abashaa ta'u beekanii mana guddaa kennanii fi keessa taa'ee kaameera nu daawwachuu danda'a akkuma kan kana inni guyyaa takka nu wal fakkaatee guyyaa takka rafeen beeku teendaa keessa rafeen beeku taa'ee barcumaa rakkana taa'ee nu jira akkasuma bakka jirtanitti shukrii kenna akka nu jabeessitan galatoom ulfaadha sis galatoom Qeerroo jirtu qeerroo jirtu jirtu mee waa jedhaagaa Oh, si dabbare alaba si qayyare. 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 Kiroko si dabbare alaba si qayyare. Oh, si dabbare alaba si qayyare. Jeda akkasitti. Oh, si dabbare alaba si qayyare. Alaba si qayyare. Alaba si qayyare. Basi si qayyare. Jijjiirre. Alaba si qayyare. Alaba si qayyare. Alaba si qayyare. Basi si qayyare. Alaba si qayyare. Oh, si qayyare. Alaba si dabbare. Oh, si qayyare. Alaba si dabbare. Basi si dabbare. Sanuma ofa jara salle yonno guba mata naftanya ya kasi waya male Kerro jirtu down Abi Abi must go. Abi must resign. Ethiopian government is a killer. 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 The Nobel Peace Prize winner is a killer. The Nobel Peace Prize is a killer. The Nobel Peace Prize. UK government. We demand to review the aid policy. UK government. You have to review The aid policy. We know the policy. the aid is for education and health. But the aid is for weapon. They are purchasing weapon from the neighbor country. You know this. We have a witness. UK government should not protect the criminals. The criminals are here. They are not ambassadors. Criminals. They are genociders. UK government, UK police don't protect criminals. They are criminals. UK is not home of criminals. UK government do not support the criminals. UK government should review the aid policy. The aid for education, for health is not happening in Ethiopia.
They are purchasing weapons and separating the citizens. UK government should stop funding the criminals, the terrorist government. They are the terrorist government. They are genocidal. Abiy Ahmed, Nobel Peace Prize laureate, is a criminal. He's criminal. He should go to international criminal court. He's a criminal. He's a genocider. He's a criminal. He should go to the Hague. He should go to the Hague. He's a criminal. UK police. You should know these people are criminals. They are criminals. They are killing our community back home. The people in here are promoted. They protect the government by killing innocent citizens. The criminals not promoted and being in the Western country. UK should not be criminals. Criminals are here. They should go to the court. UK police. Don't protect criminals. Criminals are here. The criminal government should have no relation. UK should review the relation with criminals. UK should review, should investigate the criminal happening in Ethiopia. The Prime Minister, Abiy Ahmed, is a killer. He's a murderer. He's a mastermind of the genocide in Ethiopia. The UK government, the UK security, the UK foreign policy review the relation with the criminals. They are criminals. The UK should review the relation with the criminal. We are innocent. We are the family of victim. The history with us. BBC. Break silence. Break silence. Genocide going on in East Africa. Particularly in Ethiopia. BBC, we know. BBC is independent international media. BBC break silence. The BBC should be broadcast what's going on in Ethiopia. BBC break silence. Galatoma. Ida okay. Meeqeerroo yeroo tokko hawaasa keenya biyya UK keessa jiran asnu wajjin karaa dheeraa deemanii dhufanii magaalaa hunda waamnee fixuu dandeenyu UK guutuu asitti hirmaate. Akkasimi mee hawaasa keenya asitti argame saniif qeerroon London harka dhaafime dhugaa rabbii karaa dheeraadha UK hedduu addaan faffagaata magaalaan addaan fagoo sa'a 9 jechuun hedduu fagoodha sa'a 9 sa'a 10 oofanii dhufanii asitti argaman. Isin bira jira. Nuti Kalota. Absurd. Erro ala. Nuti. Generation. Absurd. Nuti. Jiru adda. Jiracho. Fen. Nuti. Absorne. Gabrona. Kalota ikianu. Bilisummaa keessatti akka jiraatu barbaada. Nuti ilmaan baaboo guutuu Taaddalaa Birruu ijoollee Nadii Gammadaa Kutatte mootummaa gabroonfataa gombisuudhaaf qophoote. Yeroo dhiyoo keessatti
yeroo dhiyoo keessatti akkuma amma waliin jirru wal qabannee uffisna abiyyi yeroo xiqqoo qaba qawwee harkaa qaba qawwee guddooyyuu injiraachifne mootummaan ummata waliin malee qawweedhaan biyya jiraachise eerroon bakka jirtanii eerroon UK eerroon Ameerikaa eerroon Jarman eerroon biyyaa tokko taanee uffisna abiyyi himbu'a alaabaan kun ummata keenna bakka bu'u sabaaf sablamni illee bakka bu'u kanaafuu bakka jirtani alaabaa kana akka buuftan alaabaan kunis ilaalchi sunis seera kana booda deebi'ee ummata keenya irratti jiraatu biyyi sun biyya sabaaf sablamni namoota yaada tokkoon amantaa tokkoon afaan tokkoon aadaa tokkoon seera laftanyaan kabeekuu qabu kana booda Free John Muhammad! 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 Free Bakala Garba! Free Hamza Borana! 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 We demand liberation! We demand liberation! We demand liberation! We demand liberation! Oromo nation! Oromo nation! We demand liberation! We demand liberation! Oromo nation! Oromo nation! We demand liberation! We demand liberation! Oromo nation! Oromo nation! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Walaita! Free Walaita! Free Walaita! Free Walaita! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free all! 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 Ethiopian state! Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! يا كيف أفكاري أروماتي يا وليد بنوان جرو والبيس